Osfaanaan akkamiin hundaa'e? Tibbana biyya ambaa Ameerikaa keessatti qophiin guddaan Osfaanaa jedhamu kan waggaa waggaan hawaasa Oromoon gaggeeffamu taasifamaa tureera. Federeeshiniin Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa Osfaanaan kun seenaa hundeeffama isaa waan odeeffanne irraa akka gadii kanatti qixeessinee jirra. Qophicha waliin Anaagaa Jimaatii hanga dhumaatti nu waliin turan affeerraa keenya. Hawaasni keenya Oromoon biyyoota addunyaa adda addaa irra faca'ee jiraata. Uummanni keenya biyyas lafa osoo qabu haalonni adda addaa biyya abbaa isaa irraa fageessanii keessattuu haalli bulchiinsa biyyattii darbe dhimmoonni siyaasaa baqattummaaf Oromoo saaxilaniiru ittis jiru. Kana malees dinagdee ofii utubachuuf jecha biyya irraa bahuun addunyaa irra faca'ee jiraata. Uummanni Oromoo bakka jirutti nageenya walii eeguufis ta'ee waliyyafachuuf dhaabbilee siivikii adda addaa hundeeffata. Isaan keessaa Osfaanaan tokkodha. Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa aadaa, duudhaa, afaanii fi eenyummaa Oromoo dagaagsuun tokkummaa Oromoo itichuu saganteeffatee akka hundaa'e himama. Kunis Ameerikaa Kaabaatti wagga waggaan bakka hawaasni Oromoo itti wal ga'u taasifameera. Marsaa miidiyaa hawaasaa irraa bu'uureffamuu Osfaanaa kan odeeffanneen namni ilma Oromoo ta'e tokko sababa eenyummaa isaan biyya irraa godaanee Ameerikaa Michigaan jiraata ture. Namni kun dooktoriidha. Dubartii Afrikaa lammummaa Ameerikaa qabdu fuudhe. Ilmaan dhiiraa lama ni qaba. Ijoollee lamaan kan afaan Oromoo barsiise. Biyyi isaanis as Oromiyaa ta'uu himaafii ture. Ijoolleen lamaan kun taphattoota kubbaa miilaa gurguddoo ta'uutti deeman. Sana booda dargaggoonni lamaan kun biyya keenyaaf ni taphanna jechuun hooggantoota Federeeshinii Ispoortii Itiyoophiyaa Ameerikaa Kaabaa Osfaanaa waliin haasa'uuf Michigaan irraa gara Waashingtan DC adeeman. Kanaanis hoogganaa Osfaanaa argatanii Itiyoophiyaa naannoo Oromiyaa ta'uu himuufiin afaan Oromoos dubbachuu danda'u himanii Itiyoophiyaaf taphachuu akka fedhan dubbatu. Ta'us garuu hoogganaan Osfaanaa dargaggoonni kunneen afaan Oromoo malee afaan Amaariffaa waan hin beekne qofaaf taphachuu akka hin dandeenye itti himamee ari'aman jedha seenichi. Dargaggoonni lamaan Itiyoophiyaan biyya keenya jedhanis hoogganaan Osfaanaa biyya keessan miti jedhee isaan ari'utti gaddan. Garaan isaanii cabee gara Michigaanitti deebi'an. Akka deebi'aniinis abbaa isaanii gaaffii muddaa tokko gaafatan. Ati ni sobdaa biyyan qabduu afaan kees namni beeku hin jiru jechuun lolan. Eenyummaa keenya dhoksitee sobaan nu guddiftee jedhaniin jedha. Dubbii kanaan abbaan isaanii ni rifata. Waan ta'e hunda Oromoo beekutti bilbilee hima. Oromoon kana dhaga'u hundi ni aare. Miciraa xiiqii garaa bulfate. Kana irraa ka'uun maaliif Federeeshinii Ispoortii Ameerikaa Oromoo Kaabaa yookaan Osfaanaa hin ijaarre jechuun Osfaanaan har'aa akka ijaaramu taasifamee jedha. Kanaanis tapha kubbaa miilaa Osfaanaa isa jalqabaa irratti gareewwan 4 wal dorgomaniiru. Haala kanaan Federeeshinichi hundaa'ee har'a ga'uu isaatu himama. Har'a Osfaanaan jaarmiyaa bal'aa Oromoon qabu kan uummati kuma dhibbootaan lakkaa'amu irratti hirmaatu ta'eera. Taphattoonni kubbaa miilaa san irratti hirmaatanis ija kilaboota gurguddoo addunyaa keessa seenurra gahuu himama. Seenaa Osfaanaa kan qabannee jirru kana fakkaata. Qophii biraan hanga wal agarruutti nagaan nu turaa jecha qophicha qindeessuun kan isin faana ture Anaagaa Jimaatii. Finfinnee Maltiimiidiyaa Subscribe, Like, Share gochuun qophiiwwan babbareedoo akkanaa hordofuu hin dagatinaan dhaamsa keenya.